Ribiyyatti beektu warri biyya naan beekan. Itoophiyaan annacha Itoophiyaan Oromootti dhufte malee Oromoon Itoophiyaatti alana keessaa ba'uu baannaan alana ijoollee dhala keessaa ba'uu baannaan barabaraan haati Oromoo barabaraan Somaaleetti attee dhumti Eertiraatti attee dhumti ammas immoo Abiyyuun ijoollee Oromoo ficcisiisaa jira. Amma wanti jiru laman argee sadaffaadha tokko gizee laaseen leendeeni banee dhufee Suudaanii ture karaa Wallaggaa galuuf baannaan warri Wallaggaa abbee ibsaa guutamaa kana fa'i manni diisii jira warri baala baasa sabassabanii asumatti qabnee nuyi malkanyaan gabbarruu mangisti madagattan lainaan baqatee karaa Amaaraa gal gaafa sana morku Oromoo morkaa cee gadda gaafa dargiin kufe Oromoo morkaa lafa baye arra sadaffaadha alana hamnaan waggaa kumatti akkuma Abiyyiin jedhe waggaa kumatti Oromoon hin kaatodhe waggaa kumatti ijoolleen keessan dhalaama dhumti ankar manaasaa jabaadhaa biraanatina waaqayyoon isinaa gargaaru dhugaa qabna waan balleessine si'a tokko Finfinnee keessa abbaa hallee jira biyya hallee jira dhufee dhalateenna warra Amaaraa harka cabacaban garuu namni diidaa dhufee Irooppiidhaa Ishiyaadhaa dhufee dhalatee biyya sana keenyatti guddate zariin dhabamee jiru addunyaarra ani waan baay'ee argeedha booddeenaasaa amma namiyyuu hin taa'an jara kana keessaa qilqillee maaltu kaasaa innaan nu gargaara ittee gargaarte warra Habashaa abadan Finfinnee keessa hin teessu Habashaan abadan hin teessu qaallitti hin dabartu buraayyuun hin geessu ani lafa isaa beeka buraayyuun hin geessu ani warra hima Finfinneetti horaa baaseera warra gurgurlee wajjin dhaqee Finfinnee horaa baaseera dhugaa akka lakkoofsa Habashaatti waggaa 44 badana 44 horaa dhaqee warra gurgurlee wajjin dhaqee akaakiin dabartu akaakii miti qaallittiin dabartu kanuma kiiloomeetirii 20 xaaliyaanii safaree deeme seera sanaan deeme malee seera Habashaan taa'een hin deemu uffaadhaa waaqoo sinaa gargaaru sinaa milkeessu ijoolleen keessa rakkina akka keessa hin argin uffaadhaa. Ayyee galatoomaa dhaamsa gabaabaan qabaa sagantaa keenya maayikiroofoonii irra ga'ee xiqqoo mashakkaafamuu jira dhiisa dhaamsa nuyi gabaabaa qabnu hiriira nagaa guyyaa gaafa 15 irraa hanga gaafa 18 niiwoorkitti deemutu jira walga'ii guddaatu mootummoota addunyaa achitti walga'u jechuudhaani kana ilaalchisee Kolombos Ohaayoon irraa warri deemuudhaaf barbaadanii kara keessaa nu qunnamaa akka istiin qindeessaa jirra isa kana dhaamsaa siin dabarsa isteetii Ohaayoodha akka niiwoorki distriktiitu jira yeroo ammaa sababa koronaa vaayirasii kanaanii isteetii murtaa'anii hin seenanii garuu sana keessa Kolombos Ohaayoon hin jiru jechuudha sanii fi namooti deemuu barbaadanii kara keessaa koree kaamunitii Ohaayoo kara keessaa nu qunnamaati akkamittiin akka deemuu danda'amu isa qindeessaa jirra dabalata guyyaan isaa irra deebi'a Septembar 15 irraa hanga 18tti kannee sana keessatti garuu guyyaa 3 achitti buluun qoonii ulfaataa isa kana akkamittiin akka ta'u irratti haasa'uuf deemnaa isa nu qunnamte yeroo namni deemuu barbaadu nu qunnamu irratti haasa'u lammee pikinikii akka Ohaayoo amma nagama pikinikii godhachuudhaaf deemna Kolombos Ohaayoo community hundumaa ijoollee walitti baranallee giraajuweet goote ijoollee giraajuweet gootes walitti qabuuf jirra sanallee ijoolleen keessan yoo barana iskuulirraas kalleejiirraas
yuunivarsiitii adda addaarraa giraaduweet gootee jiraatte isa kanallee nu beeksisa. Baruu dhaqannaa sartifikeetii kan namuutti illee jira jechuudha. Teknikiin kun yoom akka ta'u immoo koreen irratti haasa'aa jirra. Guyyaa isaa alaarti ta'aatiin nu dhaggeeffadha. Isa kan biraan immoo sadaffaan irreechillee deemaa jira. Qophaa'uudhaaf deema. Irreecha kana irratti ilaalchisee miimmiin as dureettiin okay. Adde Mimi yaadachiisa irreecha. Okay. Tole galatuma. Communitiin qindeessee flaayerii nama hundumaatti iyyuu hin ergaa haa ta'uyyuu malee akkas babbareedanii asitti waan wal geessanii fi iskeejuwaalii keessan irra keessanii guyyaa isaa qophooftanii akka nu dhuftaniif barbaanne Seepteembar 27 sa'a 4tti galgala Woodside Creek kan iddoo jedhamutti dhuftu adreesii poostii isinii goon adraa kalandarii keessan irra kaadha September 27 at 4 p.m. bareechinee gaarii goonii ayyaaneffannaa wayyaa aadaa keessan uffadhaa siiqee keessan qabadhaa marga keessan qopheeffadhaati kottaa adaraan jalaan hafiinaa nama dhageenye nama addan hin jirettis nu hima community immoo flaayerii qopheessee hin baasa adreesii isaa achirraa argattu jechuudha fayyaataa waaqayyo sinaa eebbisa. Jirtu jirtu shamarran Kolombos jirtu arree Kolombos jirtu jirtu seenaa hundi keessanuu beektanii waa isin dalagaa jirtu seenaa jimjimoo yoomin ji'a dhufu keessa ta'e yoomin akka dhuftu warri community irra dalageetini nutti himaa Afoshalle community le gare shamarran Kolombos irratti isinii tamsaasna isinitti himnaa gurra keessan banaa caqasaa isin yeroo dhuftu fundraisingif dhufti kana hundi keenya gurra bannee caqasuun nurra jira maaliif namni kuni full time Oromoof jedheetiin irratti dalagu jirti nuuf jecha jechoo Kanafu wanta harka keenya achi hiixanne akka kenninu irra qophoofne eeguu qabna. Gaafa waamichi kun nu dhaqqabe hin dhageenye hin jedhina irra hin qophoofne hin jedhina. Harka keessa warri part time hojjetan full time hojjaa warri full time hojjetan over time hojjaatiiti uf qopheessaati eega. Maaf ijoolleen hawwatiin abbootiin yeroo biyyaa dhumatanii asin wanta lamaan bira dhaaban. Horii kennaa fi sagalee isaaniif ta'uuf bira dhaabanna kanan dadhabnaa shamarran Kolombos hin dadhabdu kanaafus qopheessaa kabraa immoo shamarran Kolombos namni baay'een keessan warri amma asii argaa hunda keessanuu sin beeka garuu baay'inni keessan akka hin dhageenye abdii qaba akka shamarran Kolombos ijaaramneerru jechoo kanaaf every 2 week wal gayaarra Nobeksiif refugee road park jirusa irratti Sunday lufe waa wal geenneef amma torbe Sunday kana Sunday nu afoo dhufaaru kana torbaan isaa sa'a 5 irra wal geenna every 2 week torbaan lama wal gayaate community adda duuntaan shamarran Kolombos ijaaramne community jeelatti jecho laal gaafa intaltini shamarran jawaatte dubarte irtini sin jabaata community ni sin jabaata wanti shamarran qabsiifte moo hin taamu miti hin sobee nu qabsiifne jennaaf wanti takka hin taamu bilisummaan fagoo isinitti hin fakkaatina shamarra hidhattee waan kaateef bilisummaan dhiyoo jirti kanaafi jabaadha akka durii qabsaa'aan hin kufa qabsoon itti fufa hafeera qabsaa'anii sin kufu qabsoon garuu itti fufa bilisummaan immoo fagoo hin jirtu dhiyoo dhufta Takkan sininta dubartoonni binni ammas jiru sun akkuma bilbileen jettetti jaarree jiru community dubartoonni Kolombos jennee waan jaarree jiraniidha. Saniifuu
maali rakkinni maaliif nutti hin dhufne maali arraan kana namni maqaa keessaniif galmeessuu beekan asirratti kana koona keessaniif maqaa keessan osoo hin deemne nakkannaa warri hin galmeeffamin amma deengadda nama kudha lama hongoo ka dhufe dubartoonni eega jaaramuu qaban jenne jaaramuu qabna saniifuu piliis warri amma arraas dhuftanii jirtan kun cuftinuu guyyaa I think next torbaan dhufuun se'ee aladamu guyyaa aladaa isin beeksisna warri hin galmeeffamin maqaa keessan asirratti nakkannaa telefoona keessan eegdi akkasitti isin beeksisna waan biraa isinitti hin dheereessuun nagee jiraadha. Galatoomaa isin hundinuu hedduu galatoomaa isinin jenna. Waa'ee Niiyoorkiitiin irra deebi'ee isin yaadachiisuu barbaade Niiyoork irratti hiriira guyyaa 3 qopheessu jiranii September torbaan dhufu 5 hanga 18 guyyaa 3 kana keessaa guyyaan tokko guyyaa dubartootaa jaanii kamisa dubartoonni Oromoo UN headquarters New York jira. UN headquarters kana duratti dubartoonni Oromoo guyyaa kamisaa Thursday hiriira baanaa jaanii turanii hiriira sanirratti yoo dandeessan isin hundi akka argamtan isin afeerraa hiriirri New York kun it's a big deal. It's a big deal. Big deal afaan Oromoo. Waan guddaadha galatoomaa. Hiriirri New York qophaa'u jiru kun waan guddaadha uummata keenya. Addunyaa guuturraa representatiiviin biyya hundaa New York dhuftee biyya isaanii represent gootee waan adda addarraa haasa'uudhaaf dhufu jiran. Torbaan duraa san immoo waa'ee security irraa haasa'u jiran. Waa'ee security, waa'ee safety irraa haasa'u jiranii. Sanirratti Oromoon baatee baay'inaan yoo hiriira qabaatu taate gaafii Oromoo kaasuu ni dandahanii yaada jedhuun hiriira achirra qopheessanii warri Ohaayoo keessattuu Ohaayoon biyya New York seentee biyya san keessa bobba'uun hayyamameef odoo koorantiin hin taane odoo sababa koovidiin torbaan 2 kophaan baane hayyama qaba warri Ohaayoo gabaabdumatti hayyama biyya san keessatti jiraatutti deemuu qaba saniifuu warri Ohaayoo nu bira dhaabbadhaadhaa jaanii isin afeeranii isinis nus hin qaanfachiisinaadhaa ka dandeessan New York dhaqaa galatoomaadhaa New York warri deemuu barbaadan warri dandeessan nuqunnamaa haala isiniif mijjeessinaa nuqunnamaa isiniin jennaa galatoomaadhaa waanuma dabree irreechis dhufu jira seenaa jinjimootis yaamuuf deemnaa teknika community jira kana hunda guyyaa isaa isin beeksifnaa nu hordofaa dhaamsa keenyas gizee harkattan caqasaa nu wajjiin hirmaadhaa galatoomaa isiniin jennaa sagantaan keenya asumarratti xumuraa waan biraa namni dhaamsa biraa ka dabalatu jiraate ani waa'ee jabanuu qabu waa'ee horii eegguu waa'ee horii eegguu adaraa horii warri eeggitan asii qopheessanii ergina achii nama barbaada nama biraa fudhaadhaa quxurii isaa fudhadhaa hin dhageessu horii rakkina qabdi qeerroo rakkina qabdi walumaa haalli rakkina qabaa horii karaa isin ergitan anattamitti erga naggaadee iddoo hallee abaluun jedhu naggaadee sana biraa quxurii isaa lakkoofsa isaa abbaan karaa deemu achii fudhatee deemu achitti ergina. Kanatti haasa'u karaa ergitan achii fudhatan achiin ergina asii maqaa qaxxitaatiin ergina achii fudhatan bakka kanumaan. Shamarran jirtu? Akka xumuraati mee takka jirtu? Ani warra dhiiraa bakkuma dubbachuu barbaada waan gabaabduu tokko akkuma argaa jirtan nuti harkisanii kennannee jirra amma. Dura shubbee fi tiima shubbeetii fi yeroo tokko leencame ka xumura. Galatooma jennaa dhugumaan akkuma namni hedduun jedhee qabsoon isin kee jirtan duubatti hin deebitu. Warri dhiiraa kun beektaa komii fi dubbii kan baay'ata. Warri shamarraanii ammoo dhugaa fi haqa fi tokkummaaf hunda isan bir jirtu waan taateef nuti isan duuba hiriirraa akkuma har'a baay'inaan baatanii dhugaa irratti baatan kana isan duuba deemna.
Kanaaf isan duuba jiraachuu keenya isanitti muufi garuu isan dura jirra yeroo jennu kan uummata isan duuba jirra malee akka duraanii nu malee jennee isan dura oomishuu ni hafa. Isan duuba jiraachuu keenyaaf isan duuba hiriiruu kan isanitti muufi hambina xiqqoon kan dubbachuu barbaadu manni tokko yeroo dulloomu waan abiyyi xiqqoo saniif dubbachuu barbaadu. Waan abiyyi xiqqoo dubbachuu barbaadu malee dhaggeeffadha. Niin dhagahamu tinjira. Ana geessu? Ila waan xiqqoo dubbachuu barbaada waan abiyyi kana. Manni tokko yeroo dulloome gubbaadhaan yeroo qorqorroon uramtee bokkaa kan qilxis ta'e yookiin immoo jalaan caccabeetii lolaan kaseem ta'e yoo keessi isaa tortoree raammoo garaagaraa kittiyyaa yookiin geerroon garaagaraatiin kashame ta'e mana akkasitti dulloome soofaa itti bittus tiivii haaraa galchitus sireen galchitus faayidaa ni fida. Nuti uummatni Oromoo kan jechaa jiru biyyittii Itoophiyaa jedhan tuni tortortee jirti, hammaattee jirti, biyyi tan keessatti rakkachaa jirra waan biyyi tana haasa'uu qabna yeroo nu jennutti inni immoo paarkii bashannanaa bakka footootti ka'an kunis hin gahaa waan biyyittiin kaasina biyyittiin rakkoo hin qabdu nuun jechaa jira. Kanaan ni gowwoomna. Nuti ka jechaa jirru biyyittii san keessatti walqixxummaan kabajaan ilmi namaa bilisummaadhaa barbaannaa jechaa jirra. Inni immoo waan san maqaan daa'inaati callisaa dammaramaati paartii sanii tolchaa mana daabboo sanii tolchaa callisa nuun jechaa jira. Kan ni fudhanna. Nuti Oromoon maan barbaanna? Bilisummaa barbaanna, abbaa biyyummaa barbaanna. Kanaaf yaada kan keessa jala hin qabnu hanga atinii guddaan si buqqifnutti uummata keenya wajjin dhaabbanne hanga xumuraatti ni qabsoofna ni buqqaata jechuu ni barbaada. Isin warri shamarraanii jabaadhaa qabsoon nu fuuldura jirti wajjin dirraa jabaadhaa itti buufatanii jala galatooma. Galatoomi abbaa lubaan uummata keenya galatoomaa isin hundinuu galata qabdanii hiriira dubartootaa har'a qopheessine as dhuftanii nu wajjin dhaabbachuudhaaf galata qabdanii galatoomaa ulfaadhaa galanni keessan bilisummaa ta'u uummata keenya nagaan gala. Galanni keessan bilisummaa ta'uu akkas babbareedanii dhuftanii uummata keessaniif sagalee ta'uu keessaniif galata keessan guddaadha. Dhaamsa sadumaa obbo Dubataa dhaamsa kennu. Shamarran Ohayoo jirtu. Shamarran Ohayoo jirtu. Dhagaya isin tuffatina. Oromoo dubartiin shamarran kana callaa mitiin beektan isinu. Laakiin ammoo arsaawota dhaqan. Waan takka keessa nama dhugaaf deemu callatu dhugaan beekanii waan diqqoo takka kijibna ammoo waan guddaa diqqoo sun ganjifate jecha. Kanaaf shamarran Ohayoo jirtu. Diqqoo waan ani warra kana waan akkanaa kana gootan miidiyaa irratti dabarsitanii walqistee damara waaman kenna kun waamu hordofnutti waamsu kalammataa waan isin jennu Oromoo wata waa dubbatu mammaak maal jedhee maaltu umrii kiyya ganna jahaatamaati fi humna kiyya ganna soddomaa walitti naa fida jedhe jaarsi dur mammaake ganna jaatamaa guuta namni qalbiin isaa guutu jecha humni ammoo ganna soddomaa ammoo jirtu maal jechuu barbaanne Guyyaa nu ibiddaan diina dura dhaabannu san otoo rabbi isin bira nu kaa'e sila haganan geettecha dubbi. Dubbi kenna nuti oda biraa barbaachisu ka ibiddaa fudhannee isin bira hin qabnu ka. Bilisummaa kanatti dhiyeessee inshaallah ammoo haga taa'u taatee dhufte bakka silaa barbaaddu geette kanaafuu hin sodaatina isin tuffatina waa takka wanni silaaf laqabi biraa dhufu akkallee waan hafaatii miti. Wanni waan jigee waan dhume akka laala taazzabaanee isin beektu akka laala ibiddi laafin nan qabne Tigreen miliyoona 5 Oromoon miliyoona 60 Oromoon miliyoona 60 waan sodaatamu dhabaniif ibiddan nu keessa hin jirre Tigreen ammoo miliyoona 5 ibidda qabdiin lubbuu fi hubachuu dhabe namtichi waan inni barana dubbate hin dhageettan mootummaan tarkaanfii fudhata maaliyyoo maalii taha nama seera dhalate akkana boona akkana akka jaldeessaa dhaabbatee ture wajja dhufaan dhuftee kana buusan isaa akka baanan darah di desa. Kenapa? Jawab cukup dan, wanita sini dah berbuat jawab cukup dari jawabnya. Insyaallah kita le, ini tisi.
ibiddisi ni bar absiiftani ibiddisi kana jabaachuu qabdanii isin hundi keessan qabsoo akkanuma fuuldura deemu wal dhaga'uu nama akkan tuffanne akka waliin tuffanne jajjabaachuun isinirra jira akka dhabamaan ni mammaa nuti isin dalaan hafnu rabbi isin habinisoo rabbi nama habinisoosu jabaadhaa isinii jedha jirtu shamarran ohayoo jirtu wanna kan bira deeqee isin kaasuu beeta shamarran ohayoo jirtu yeroo mar hiriira tasbuufnu kamal kalee agarra haara isin dabalamu amoota dabalamu tima jajjabaadhaa isin bira dhaabannaa halkanii guyyaa wal quba qabaannaa amma ammoo wanni inni dubbadhattee nagaan naa jiraadha. Garan dhufta. Ifitti qabe. Dhaamsa takkaan qaba. Eegoodhaa fi rabbi isin haa eegu isin bira jirra. Jabaadhaa isin waliin jirra. Waan barbaachisaatiif waan isin barbaadu hunda isin bira dhaabbanna. Waan murteessanillee gaafadhaa isin bira dhaabbannaan isiniin ja'a. Akka abbaa Hacaaluu jeesanitti abbaan Hacaaluu maal jedhe yaa qeeroo yaa ilmaan Oromoo falmadhaa jedhe dhiiga ilma kiyyaa hin baane jedhe inni nu haqatti bahe ajjeese abiyyiidha falmadhaa jedhe yaa qeeroo falmadhaa dhiini haga Jawaar hidhaa keessaa bahutti Baqqalaa Garbaa haga hidhaa keessaa bahutti hundi isaanii haga hidhaa keessaa bahanitti numa falmadhaa nulleen isin wajjin jirra anuma bulle isin wajjin qalbiin keenya ala jirti isin wajjin jirra jabaadhaa. Galatoma. Waan maayilaanin itti dhaamu jira. Yaa qeerroo Oromiyaa, yaa qeerroo Awwadaa, yaa qeerroo Awwadaa. Hedduun isinii boone. Isin fakkii Oromiyaa taatan dubartoonni Awwadaa. Wanni isin qabsiistan Oromiyaa cufooliin. Saniifuu jabaadhaa isin hojii jirra, isin cinaa jirra. Yaa qeerroo Harargee bahaa, yaa qeerroo Arsii, yaa qeerroo Oromiyaa guutuu hedduudhaan isinitti boone arrasinaan isin bira jiraadhee isin hojii boosana san keessa galee gammachuu guddoon dhageemaa qabsoo guutuu akka eegaltaniitti hin dhiisinaa itti fufaa maaliif guutuu akkanii eegalee guutuu akkanii dhiisa hanga abiyyi hudduu tuqqaasnu hin dhiisnu namni keenya gaara keessaa dhumaa jira arranni nama baay'istii keessaa maal godhu jira inni ichi ummata gartee wanta ummata naftanyaa nyaachisee ichirraa nurratti boorraku jira saniifuu please yaa Oromooti yaa ututuuban deebiinaa dhumuu numaatii miti jabaadhaa birraa buqqaasnaa nuti ummata guddaadha unkaan lolleedhiis yoo usneehu nama ni buqqaasnaa Oromiyaan ni bilisoomti qabsaa'aan ni du'a qabsoon itti fiftuu sodaatina. Galatooma Aziza. Down, Abiy! Down, Abiy! Down, Naftanya! Down, Naftanya! We stand with Oromo women. Stand from Oromo women. Be free. Oromo shall be free. Stop killing Oromo people. Stop killing Oromo people. Down, Abiy! Down, Naftanya! Down, Naftanya! Free Jawar Mohammed. Free Jawar Mohammed. Free Barkala Garba. Free Barkala Garba. Free Hamza Rabna. Free Hamza Morana. Abdi Bragasa. Free Abdi Bragasa. Down, Abiy. Down, Abiy. Down, Naftanya. Down, Naftanya. Awaan dubbachuu barbaadu Oromoo kutaa kudhanii tokko kutaan tokko ka'ee haawwoleen kudhaan tokko taa'uun hin ta'u amma Naftanyaan nutti ka'ee yaa dubartii Oromoo akka jirtaniin
nami waa bobeessu nami waa qabbaneessu isanii akka jirtaniin kutaan kudhanii tokko ka Oromoo hin hafinaa wal jaraa itti muddan malee nuun taatu dargaggeessi bahee yoo inni guyyaanni manatti galee bultii afur itti muddee yoo inni manatti galee jala deemanii ka guuran maal jennaanii guyyaa afur bahaa jedha biyyiin naftanyaan guyyaa afurii guyyaan karaa hidhuu itti laala guyyaa afraan inni karaa hidhu san ammaan kana dhiifti itti laala jedha gaaf inni mana garu jala dabreetini guurititti gad jedha hidhatti gadi jedha waan kana ta'eefi kutaan 11 ka Oromoo dubartii ta'ii haawwala ta'ii qarree ta'ii qeerroo ta'ii itti mudduu qaban haga bultii 10 itti mudduu qabanii nulleen gamana itti jabaannaa isanilleen itti jabaadhaa kutaan tokko lolee kutaan tokko bahee kutaan tokko akka nafni hadaraa isanitti haa taatu gaafi kutaan tokko ka'e kutaan tokko qabbanaa'e naftanyaan addaan nu hira akka naftanyaan addaan nu hire kutaan martuu waliin ka'uu qaba gisee tokko itti mudduu qaba gaafa kutaan tokko ta'e kufaan kaan nagana ta'e duru ammaan kanaa caaccee calliftii seestii durii jedhee dhaamsa nuu dabarsee dhaamsinni nu dabarresan nu warra caacee taa'uutiit amma nuu geette giseen tuni qeerroo waliin wal jala ka'a qarree qeerroo isan jala jirraa isa waliin jirraa galatoomni keessan bilisummaa haa ta'u itti qabaa wal jalaa nafina urga jirtanii kutaaleen 11 ka dubartii Oromoo kutaan 11 ka haawwalee Oromoo kutaan 11 ka dargaggeessa Oromoo addaan hin baanu tokkochummaa wal bira haa dhaabannu ka kanan jenne ka maaliin jenne ka lafan jenne nu Oromoon takkummaan haa dhaabannu ka kutaatanan jenne kutaan barbaadu tokkochummaa fi maqaa Oromoo callaa barbaada jiraadhaa jiruun teessan bilisummaa isanii haa taatuti. Galatoom. Yaa khunii oommenni sagalee ijaaf gurra ummataati magaalaa Kolombos Ohaayotti argametti hiriira dubartoonni akka guutuu addunyaatti gaggeessanii saniif dabarsaa ture ammas qophiin gara xumuraa waan deemaa jiruu fi qophii teenya xumuruuf jirra horaa bulaa deebana guyyaan guyyaa akka Ameerikaatti September 11 jechuun guyyaa alqaayidaan mootummaa Ameerikaa weerartee turte akka Itoophiyaatti ammoo fulbaana 1 bara 2013 horaa bulaa deebana. It's up. Saatnya ada berarti. Aman tuh, ya. Sabab kopi kan makin orang jalan tuh saya jadi lawan tahun. Sabab kopi dua wan deh. Makin tiket nama makin medicine. Nomor apa? Oke.
Tina. Tina na Simona happy. Tina na New York City. Iyo ni puta pakai semua. Macam-macam. La filami wanko bakka jirtu iyite lamuti ninarratti indichisi jette Agatus, Hardhaa, you ain't bagat, Abacha, oh. Arma, Munade, Inda, Gatiyomi, Abacha, It's okay, I can. What the hell is that? Message itinergina. Namni daddagan geessee hogguu dandasne garuu dasnan jenne akka mataa fayyaadha yaadaadha kun yaada keenya
Galatoma. Ay galatoma. OMN jab gurra ummataati. Magaala Kolombos Ohio irraas kallattiin isanii dabsaa jira kunin hiriira dubartoonni guyyaa hardhaa magaala Kolombos Ohiotti waamanii haala miidhagaa ta'een bifa bareedina qabuudhaan akkasitti gaggeeffamaa oolee har'a amma xumurarra jirra xumurree amma bakka biraattis deemamu jira. Hiriirri kun akkuma argitan kana bifa wal fakkaatuun akka idil addunyaatti itti fufa hanga mootummaan gabroonfataan Abiy Ahmed bakka san gadhiisee deemutti addan dhaabbatu akkasii waan waliin turtaniif sanillee cuftinni horaa bulaa deebana naga badhaasoo keessa wal agarra naga kennu ta'a.